Kun Jirraa Entertainment ashawaa akkam jirtu kabajamoo fi daawwattoota Jirraa Entertainment qophiiwwan isaa idileen eegaluutiif haaldura isaa xumurati jira jechuudha. Qabiyyeewwan qophii keenyaa kunis maal yoo kan jettan ta'e viidiyoowwan fanii ta'an waliin reaaktii goona jechuudha. Kana malees muuziqaawwan garaagaraa waliin reaaktii goona. Qophiiwwan daa'imman ajaa'ibaa jennee daa'imman dandeettii addaa qaban kan waliin barsiisnu ta'a jechuudha. Kana malees biloogiiwwan garaagaraa magaalaatii gara magaalaatti sochoonee kan isin hojjennu ta'a jechuudha. Gara fuulduraatti immoo akka fiichariitti qabannee kan nuti deemnu namoota uumaa guddaa Oromoof oolan akkasumas saba isaanii biratti fudhatama guddaa qaban kanneen akka artistoota, barreessitoota, walaleessitoota fi kanneen kana fakkaatan isin dhiyeessuudhaaf haaldura keenya xumurannee jira jechuudha. Jirraa Entertainment akkuma hundi keessan beektan siyaasa kamirraa fi amantaa kamirraa walabatee isin tajaajiluuf qophaa'ee jira jechuudha. Kontentiiwwan chaanaalii kanatti gadhiifaman kontentii entertainmentii qofa yookaan kontentii bashannanaa qofa ta'a jechuudha. Isinirraa kan eegamu Jirraa Entertainment daawwachuudha. Jirraa Entertainment gara fuulduraatti qophiiwwan ajaa'ibaa isiniif qabatee dhufa. Qophii keenya idilee kanatti jalqabnu gaafa guyyaa wiixataa jechuudha yookaan guyyaa 22 ji'a 5ffaa bara 2005 ta'a jechuudha akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Agarsiistuu nu eegaa Jirraa Entertainment waan addaa isiniif qabatee dhufaa jira. Galatooma.